Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu barnoota imo haalan barbaachisaa ta'e seetingii nama baay'ee rakkisaa jiru. Imo notification adda addaa fiduudhaan namoota baay'ee rakkisaa jira. Seetingii namni hundinuu sirreeffachuu qabu, ofirraa cufachuu qabu. Imo fayyadamtu taanaan hundi keessanuu waan kana video kana hanga xumuraatti daawwachuudhaan sirreeffachuu qabdu. Isiniin jecha namoonni baay'een gara barnootaatti seenuu kiyyaa dura waa takka isiniin jechuu barbaada. Videoon qulqullinaan hin mul'atu waan jedhu dubbattu. Videoon qulqullinaan ni mul'ata. Eegaluu keessaniin dura video kana daawwataa iskiriinii dhumarra tuqxu. Iskiriiniinuma video taphataa jiru irra tuquudhaan barreeffama waan ta'eef xixiqqaatee mul'atu waan ta'eef mallattoo seetingii sana tuquudhaan haala kanaan isinii baasa. Quality ka jedhu kanarra tuquudhaan tokkoffaa qulqullina dabaluu dandeessu. High picture quality ka jedhu kanarra fiddanii keessu. Kanarra tuquudhaan taphachiiftu jechuudha. High picture quality sanaan booda qulqullinaan isinitti mul'ata. Haala kanaan daawwachuu dandeessu. Akkasuma obboleeyyan chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe kun gurraacha'ee jira taanaan subscribe kana tuquu hin dagatina. Subscribe erga gootanii booda eegaan laayikiin sakandii xiqqoo isinitti fudhata. Laayikii kana tuquudhaan eegala isiniin jechuu barbaadan. Egaa gara barnoota keenyaatti yeroo deebinu imoon namoota baay'ee rakkisaa jira. Imoo beettaas tahee imoon kaanis lachuu seetingiin jaraa wal fakkaataadha. Imo kanarra seenuudhaan seetingiin namni hundi ofirraa cufuu qabu wanni rakkisaa ta'e kun maali ka jedhu kana waliin ilaalla. Imo irra seenuudhaan namoota baay'ee kan rakkisaa jiru voice club notification adda addaa itti erguudhaan ergaa adda addaa itti erguudhaan voice club kan mallattoo afurtu gubbaa jira ka profaayilii keenya ka chaatiitii fi voice club akkasuma bakka kontaaktii ka gidduu jiru kana namoota baay'ee kan rakkisaa jiru. Live adda addaa fidee irra galchaa ergaa adda addaa itti erguudhaan akkasuma beeksisa namarratti hedduu meessuudhaan namoota baay'ee rakkisaa jira. Commentii jalatti nama hedduun nagaafate akkamitti voice club kana ofirraa cufna. Seetingii bakka 3-4 qaba. Tokko cuftanii qofaaf isinirraa hin cufamu jechuudha voice clubiin kun. Kanaafuu haala kamiin akka ofirraa cufuu qabdan waliin ilaalla. Baay'ee salphaadha. Imo kana irra seenuudhaan erga imo irra seentanii booda voice club sana ofirraa cufuudhaaf egaa mallattoolee adda addaatu gubbaa jira. Mallattoo adda addaa gubbaa jiran kana keessaa inni nuti barbaannu voice club kana cufuudha. Voice club kana cufuudhaaf egaa jalqaba imo irra erga seentanii booda profaayilii keenya irra tuqannaa jechuudha. Profaayilii gubbaa tuqnaa jechuudha. Mallattoolee as jiran kana keessaa isa jalqaba bakka profaayilii keenya irra tuquudhaan gara fuula duraa deemna. Erganni haala kanaan nuu baasee booda tokkoffaa seetingii irra seenuudhaan notification voice club ofirraa cufnaa jechuudha. Notification qofa cuftaniidhaaf hin cufamu. Imo voice kun jechuudha. Namoota baay'ee rakkisaa jira. Seetingii si jettu kanarra tuqachuun gara fuula duraa adeemna. Seetingii imo irra seennaa jechuudha. Seetingii irra yeroo seentan jalqabuma irra notification jedhee jira. Notification cufna jalqaba. Notification isii jettu kanarra tuqachuudhaan notification ofirraa cufnaa jechuudha. Notification irra seenna. Sanaan booda gara gajjallaa kana yeroo gadi buutan voice club jedhee jira. Voice club ka jedhu kanarra tuqna ammallee. Voice club jedhee jira. Mata duree notification jala allow notification ka jedhu kanuma gubbaa yeroo sin cuftan lachuun ni cufamaa jechuudha. Akkanatti daalachaa'ee taa'uu qaba. Ka duraan akkanatti banaa jiru kun irra tuqxanii ofii gochuu qabdu jechuudha. Biluu sana irra tuquudhaan ofii gootu daalachaa'ee taa'uu qaba. Haala kanaan daalachaa'ee taa'uu qaba jechuudha. Sanaan booda erga kana cufnee booda duubatti deebina. Duubatti deebi'uudhaan ammallee seetingii keessaa jechuudha. Notification cufnee jirra. Amma seetingiidhuma imo jala function jira. Function ka jedhu kanatu jira. Function keessa seenuudhaaf egaa isas bakka profaayilii irra tuquudhaan seetingii keessa deemnaa jechuudha. Seeting ka jedhu kana keessa seennaa jechuudha. Seetingii keessa yeroo seennu notification cufneerra amma function ka jedhu kalammaffaa irra seenna. Kalammaffaa cufuuf jechuudha. Function isii jettu kana irra tuqna. Functions jetti. Function kana irra tuquudhaan voice club ka jedhu kana ammas ofii goonaa jechuudha. Kana yeroo ofii goone voice club bakki jedhu sun ni dhabama. Garuu ammallee ergaan akka sanaatiif beeksifni adda addaa isinitti heddummaata. Yeroo kana ofii gootan cancel fi confirm fida. Confirm ka jedhu tuqnaa jechuudha. Cancel fi confirm fida. Confirm isii jettu kana tuqnaa jechuudha. Confirm yeroo tuqne duubatti nu deebisee home irra nu geessa. Home imo keenyatti nu deebisa. Amma mallattoon dulaan 4 ture 3tti deebi'ee jira. Voice clubiin gidduudhaa cufamee bahee jechuudha. Voice clubiin cufame. Ammallee garuu waa tokko ofii gochuu qabna. Profaayiliitti deebi'uudhaan seetingii keenya irra seenna. Seetingii si jettu kanarra tuqannee seetingii irraa
notification cufnee jirra, function cufnee jirra. Amma wanni nu hafu privacy irra seennaa jechuudha. Privacy isa jedhu isa sadaffaa irra seenna. Setting isa sadaffaa cufuuf jechuudha. Privacy kanarra yeroo nuti seennu haala kanaan nu baasa. Profile privacy ka jedhu irra tuqanna ammallee. Profile privacy ka jedhu kun ni jira. Isa irra tuquun gara fuula duraa deemne voice club room ka jedhu kana ammallee ofii goona. Akkanatti biluu ta'ee jira taanaan jechuudha. Isas ofii ofirraa goonaa jechuudha. Ni cufnaa jechuudha. Voice club room ka jedhu kana ofii goona isallee. Isa ofii goonaan amma seetingii sadanuu sirreeffannee jirra. Kanaan booda beeksifni adda addaa nutti heddummaatu voice clubiin laayiviin adda addaa dhufee nu cinqusun nurraa badee jechuudha. Haala kanaan voice clubii achirraa isin rakkisaa jiru, laayivii adda addaa isin rakkisaa jiru cufachuu dandeessuun isiniin jedha. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.